Enterprise-ota 1178 iddoon hojii bakka kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee fi qondaaltonni hojii mootummaa olaanoo bulchiinsa magaalichaa argamanitti dabarfamee kennameera. Hojiin fayyadamummaa lammiilee mirkaneessuuf hojjetamu waan yeroo tokko qofa hojjetamee addaan citu miti kan jedhan kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee fayyadamummaa haqa qabeessa hojiitti kuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuus ibsaniiru. ሁሉ ጊዜ ከተማችን አዲስ አበባ bulchiinsi magaalaa keenyaa yeroo hunda jiraattota ishee haqummaan tajaajiluuf qoodiinsi qabeenyaa haqa qabeessi akka jiraatuuf fayyadamummaa haqa qabeessa mirkaneessuuf kutannoon hojjechaa jirti. Isa keessaa tokko akkaataan carraa hojii itti uumaa jirru agarsiistuudha. አንዱ ማሳያ የሥራ ዕድል እየፈጠርን ያለንበት አግባብ ነው። Sheediiwwan lammiilee waldaan gurmaa'aniif dabarfamanii kennaman kunneen baatii lama kan hin caalle keessatti kan hojjetaman ta'uu kantiibaa Adaanech himanii furtuun milkaa'inaa fi badhaadhinaa kutannoon hojjennaan harka keenya irra jira jedhan. እልህ ውስጥ ያስገባን ድህነት ነው። xiiqii keessaa kan nu galchee hiyyummaadha. Kutannoon nuti hiyyummaa keessaa ba'uuf qabnu gara kanatti akka seennu nu taasiseera. Hiyyummaa jalaa kan baanu waa'ee biyyoota duroomanii fi rakkoo qofaa haasa'uun miti. Walqeequunis hiyyummaa jalaa bahuu hin dandeenyu. Guduunfaan hiyyummaa keenyaa kan hiikamus ta'e fayyadamummaan keenya kan mirkanaa'u hundi keenyaa jabaannee yoo hojjennedha. ሁላችንም በርትተን ስንሰራ ነው። Carraan hojii haga yoonaatti uumaman bu'aa qabatamaa galmeessisaa jiraachuu kantiibaa Adaanech kaasanii warreen carraan hojii uumameefis ofirra darbanii guddina biyyaa keessatti gumaacha isaanirraa eegamu taasisuu qabu jedhan. የዕለት ጉርሳችሁን ለመሸፈን አይደለም መስራት ያለባችሁ ትልልቅ ኢንተርፕራይዞችን ለመፍጠር የኩባንያዎች ባለቤት ለመሆን Nyaata keessan guyyuu qofaa uwwisuuf hojjechuu hin qabdan. Enterpiraayizota gurguddoo uumuu fi abbaa kaampaanii ta'uuf hojjechuu qabdu. Waan hundi waan xiqqoorraa eegala. Deeggarsa isiniif taasifame kanatti tattaaffii keessan itti dabaltanii tokkummaan bu'aa waloof hojjechuu qabdu. ግልጽነትን በመካከላችሁ ፈጥራችሁ ከሰራችሁ ሁላችሁም ተጠቃሚ ትሆናላችሁ። Bulchiinsi magaalichaa dhaloota tattaafatu uumuu fi fayyadamummaa haqa qabeessa mirkaneessuuf deeggarsa walirraan cinne kan taasisu ta'uu kantiibaa Adaanech Abeebee himaniiru. አንዳችሁም ሳይሳካላችሁ ወደ ኋላ እንድትመለሱ አንፈልግም። Tokkoon keessan osoo isiniif hin milkaa'in duubatti akka deebitan hin barbaannu. Kanasitti waadaa waliif gallu xiiqiin halkanii fi guyyaa hojjettanii of jijjiiruudha. Magaalaan keenya yeroo hunda harka hojjetuu fi sammuu waa kalaquu ni jajjabeessiti. Bifa addaanis ni badhaasti. ለስራ መትጋትን ደግሞ በልዩ ሁኔታ ትሸልማለች።